namoota dhuunfaa waliin haasa'u irraas kan hin dhaga'u yaaduma daddarbaa yaada kanaaf hin beeku jaalalaaf haa ta'u tuufiif haa ta'u dhugaa wal fakkaataaf haa ta'u hin beeku yaadi hamma mariin itti deemaa jiru kunii fi yaadi gargaraa jeneraalii Kamaal Galchuu qabatanii G7 itti galan tokko addummaa hin qabu maaliif mariin isaanuma wajjin hin jiru kan jiru jira dhuguma yaadi kun tokko أنا نبي أنا أفتكرني أنا ناقل جرو نموتني هذا ولد عاد عن كلام نمني ولد في الوكيل مقافين مثلا ما كيس جراتو ملا كان أنا كدير دوتم برباد قافين بس الأفعالي دوبتاني ولا مش أنا هذا تيجي سودا فتوى مالي درب مالي ندرب مالي سا يعني روح جو جالين جوداني توبك تقول كان جراني وقال ما تجدوا أدم وحالي ما يكون إيجالي جالين جوني إثيوبيا جلو جناني نما تأكل بلي نام مسوني ولين بنا بني كان مالي من جري يادي كوني قالوا لكم مجرانا يا كم نام يدون قالي بيه تيجو هارم أفكار كينيا كيسة جلو كنا أمته منامي أمتي كينيا بيه كيسة جلو وانتي مرة جلو قد سيسه كمبو يدو تجرا قالني وتوندم تو أرجع وريدا أنا أنا يو carraan qabu galee deebiin hin danda'u malee ani waan tokko naa galee uummata koo wajjin waan jiru argi adeega jiraachuuf nu warri biyya kana gale jiraachuuf gaarii akkaataa ilma Oromootti jiraatu arguudhaaf nu biyya dhaqanii ilaalaa jechuun gaarii kana maalirraa hundaa'aniiti kun ootuu obbo Leencoon mana isaanii jiranii as biyya Noorwee kana jiraanii egaa jirantu mana hin jedha malee egaa akka itti jiru abbaatu beekaa مالي أنا من جرّت نمنا مثل ما يروح يدو كان أكو بيت مسكب تيتنا لي بسأي موسم كذي يستدي ما ولا توم duraan dursee galatoomaan jaa keessahuu waltajjii akkana 2008 irraa eegalee jechuudha ni beekanii haaluma siyaasaa uumame kanaan namoota hedduudhaan walitti buufannee turre warreen harka wal fuudhullee warri jennee harka wal fuudhe sababaa kanaatiin jechuudha kuni waan guddaa walitti dhufnee haalli hafuurrii mariidha tokko kaayoonsaa kana namoota akkasiisa walitti fiduu ceekuu keenyalee akkasitti wal tuqee fuula duraaf immoo waliin mari'annaa itti fufiinsa qaba kun kana lammaffaa yaada tokko reefuu ka'ee tokko irratti waa'ee hogganoota isin lubbuun jiraachuu kaasee waa yaada tokko jechuun barbaada qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka adda bilisummaa Oromoo hoggana isaa wareegee hin jiru jaarmiyoota amma bilisoomanis kanneen amma biyya keessa jiran illee yoo laalle hammas takka wareegama wayyaaniin amma torban gaara bee torbanuu ni jirti tokko yoo wareegaman beeku kanaaf jiraachuun isaanii kuni nutti hammaate yookaan if qusatanii akka hin taane akkuma carraa ta'ee galatoonfachuu qabna jiraachuun isaanii kun gaariidha umrii isaanii dulloomus jaallan kana yaadni haareenii keessaa uumamuu danda'a yaada san fudhachuu qabna malee sadarkaa umrii isaaniitti fi kana laaluu qabnu kanaan bira kutu gaaffiin kiyyaa baay'ee reefuu jaalleen coo tuqaalee torban fuula duraatti deemnu keessatti waan lafa keessanii jira tuqaaleen kuni haala amala mootummaa wayyaanee amma qaburraa kaasee ji'oopolitikaalii naannoo san irratti hundaa'ee biyya keessa seenanii akkasitti qabsaa'uun rakkisaadha yoo humnaan deemne immoo akkaataa qawweedhaa fi kana kanaan ittiin jiramus ni hubattanii tooftaan keenya maal ta'uu danda'a fuula duraaf kaayoo amma lafa kaayyellee kana galmaan godhaaf kayyuu tokko namoota hedduu wal falmeessa walii kun nagaa yoo seenne warri nagaan achi keessa jiran hin milkoone isaanoo seenanii maal godhan akkuma isaanitti taa'uudhaaf waan juutu jira kanaaf fala yoo qabaatan tokko ni lammaffaa impaayrii Itoophiyaa kalees impaayira aldaas impaayira hin diigamne jettan impaayirri kun yeroo hundaa'u maqaa Itoophiyaa juu kanarratti bu'uurri isaa utubaan maqaa barnootuma isin nu kannaa turtanirraa kan ka'e Itoophiyaa hogguu jaan amma coraan irra hin finjaalan Oromiyaa hogguu jaan hin gammada kanaaf waan kalees akkasii fudhannee sammuutti nu xaxamee jiru sanii waliin akkamitti impaayira kana diime impaayirri kun hogguu diigame yoo maqaan kun diigamuu danda'a yoo maqaan kun osoo diigamee jiraate impaayirri kun diigame jechuu dandeenya galatooma Itoophiyaa jecha jedhu sana
miti rakkoon keenya. Itoophiyaa waan jibbineef qabu. Nu hundinuu gaafa qabsoo kana seennu Itoophiyaa jechuun kan eenyummaan Oromoo keessatti dhokachuu qofatu hin ta'e dhabamaaf akka dhabamu. Gaafa nuyi qabsoo seenne namni magaalaa seenu irra guddaan kan maqaa Oromoo qabu maqaa Oromoo fakkee garaatiitu nama biraa of fakkeessee jiraata. Bakka Oromummaan itti kabajaa dhabde, Oromummaan itti jibbame, tuffatame, uummanni kun dhabamee bakka isaa namni hundi ka afaan Amaaraa haasa'u akkasitti akka bakka bu'uudha. Kana immoo dhawaataan gochaadhuma turan. Fakkeenya namarraa afaan Amaaraa haasa'u keessaa tarii walakkaa akka ta'u yoo sanyii lakkaa'ate Oromootti galuu mala garee. Dhawaataan akkas goonee uummata kana dhabamsiifnaadha. Kanaaf sana dura sana jibbinee Itoophiyaanis yoo eenyummaa Oromoo ka kabajju taate mirgi Oromoo keessatti kabajamu ta'e waan irraa jibbinu hin qabnu jechuudha. Mirgi keenya maqaa sanaan mirgi keenya dhiitame mootummaanii fi Itoophiyummaan walitti hidhameetu oofame ammas warri Itoophiyaummaa leellisu yaaduma sanaan deemaa jiru jechuudha. Kanaaf jibbinee jechuufan Itoophiyaummaa. Kanaaf jijjiirraan nuti fiduu barbaannu empaayerummaan sun hafee biyya mirgi uummata Oromoo sadarkaa duraatti sadarkaa lammaffaatti itti aanees immoo mirgoonni uummata hundaa'u mirgi uummata hundaa'u biyya keessatti kabajamu ijaaruudha. Maqaa gaafa ka barbaade filachuu danda'a jechuudha namni wal ta'ee biyya kana maqaa maalii kenninaaf maqaa barbaade kennuufii danda'a. Maqaan geeddarata namni biyyi warri Faransaayii Upper Volta jedhee biyya kenneef har'a jijjiiratanii Burkina Faso ofiin jedhu. Biyyi Gold Coast jedhamu ture har'a Gaanaa jedhama. Rakkoon qabu jechuufani maqaan geeddaramuu danda'a. Garuu eenyummaan biyya sanaa waan inni irratti hundeeffame waan inni irratti ijaarame sun hundeedhaan jijjiiramuu qabaadha jechuudha. Hundeen ka jijjiiramuu qabu immoo Oromummaa dhabamsiisuu irratti ka hundeeffame sun jijjiiramee ka Oromummaan keessatti laliftu dagaagu mirgi uummata keenyas keessatti kabajamu sirna akkasii gadi dhaabuudha jechuudha. Kanaaf maqaarraa miti jechuufani dhibdeen gaaffii obboleettiin keenya achii kaaftee laachisee ka dhumaarraa hin waa jedhaan jechuuni dhuguma gartuulee maqaa adda bilisummaa Oromoo himatan keessaa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti warratti maqaa dhufte yaada federeeshinii warri fudhatan jiru. Garuu sana achi darbanii maal fa'aa akka fudhatan tolcheen beeku. Kanaaf irratti dubbachuun na rakkisaa jechuudha. Waan tokko garuu waan hin yaadadhu murtii isaan godhan keessaa tokko heera wayyaaneen amma barreeffattee lafaa qabdu sana ni fudhannaa ka jedhudha. Heera wayyaanee diiguu barbaannaa nuti. Heerri wayyaanee diigamee heerri uummanni ofiisaatiif tolfatu bakka bu'uu qabaadha. Heerri Oromoonii fi uummatootiin immoo Oromoo wajjinis wal ta'an biraas walitti dhufanii heera kanatu nuu ta'a. Biyyi kun akkasii bulti. Warri nu bulchu akkasii geeddarama. Warri akkasii filanna. Yoon feene akkasii buufanna jedhanii heera uummanni bakka bu'oonni uummataa tolfatanii bakka bu'uu qaba. Heera kana wayyaaneetu tolfate wayyaanee wajjin dhabamuu qaba akka biyyatti galuu waan laaluun akkuma amma tokko sila irraa dubbanneerra jechuun akkuma innis jedhe gaafan shaggarii bahuwanii sila duulaa hojii haasaa ture.
tikeeta ittiin deebi'anu bitadhee dhangalee bahe. Return tikeeti bitadhee bahee jechuufan. Ji'a jaha gidduutti hin deebina inni awwaallee. Ergasii kun waggaa 20 jira. Halkan tokkoyyuu ala kana taa'uudhaaf takkaa hin hawwine jechuudha. Har'as taanaan carraan isaa jiraannaan halkan tokko asiin bulu'an jechuudha. Kana garuu namni baay'een akka odeessutti innis yeroo baay'ee shaggar dhaqaa anis baruma kana keessa yeroo 3 moo 4 tokko dhaqee deebi'ee. Nanaawwa utuun dhaqee deebi'uu danda'e hin jiru anis namni kana danda'utti nani naafaan. Biyya kooti uummata kiyyaa achi jira firan qabas obbolaan qabaa dhaqee ilaaluun barbaada. Akka nama hundaa'uu nutis mukarraan dhalanne jechuun namumarraa dhalanne namni irraa dhalannes achi jira. Garuu immoo biyya koo keessatti immoo salphachuun barbaadu. Wayyaaniin hagam akka isheen nama salphisu. Uummata kee ka ofii ergattu illee OPDO dabalee hagam akka isheen guyyaa guyyaa salphiftu in agarra. Ministara gootee jaartii faa jalaa hiitee immoo salphiftu. Ministara ishee aangoo jaartii isaa hiiksisuuf illee hin qabu. Akkasiin nama keenya salphiftii jechuufan wayyaanee. Salphina sanan hin barbaaduufan kan hin galleef. Haalli immoo mijjata. Wongalees qabsoof hin gala. Haala qabsoof mijataa ta'e arga qabaachuun qabaa jechuudha. Sana immoo qabsoodhaan mijeeffanna. Ala kanas teenyee dhiibbaa garaagaraa goonee qabsoodhaan mijeeffachuu hin dandeenya. Akka kanaan dura amma waggaa 20 darbe kana jirutti garuu dhawaataan laaffachaa dhabamaa. Yoo amma mootummaan tokko eenyu ka Oromoo haasoftan kottaa as baa jedhan eenyutu dhaqa. Adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'ii jedheen mootummaa Mallasituun durin dura mootummaan tokko isa kamii wajjinii jedheen. Kanaaf salphina kana keessa jirra salphina kana keessaa baanee humnummaan anatu Oromoof haasa'a akka jedhu tokko uumuu sana burqisiisuu danda'u nu barbaachisaa. Hojiin duraa isaa jechuudha. Itti aannee immoo sagantaa tooftaa adda addaatiin qabsoo goonaa jechuudha. Kanaaf akkuma sila jedhe tooftaan qabsoo godhan hedduu. Tooftaa kana akka haalaaf yeroo wajjin nuuf deemuu danda'utti ilaallee ittiin socho'uu danda'uu nu barbaachisa. Waan baay'ee deebiseera waanuma xixiqqoon itti dabala tokko kan deebiin jira waa'ee Jeneraal Kamaal ibsatti maal deebisa. Dura garuu waa'ee Itoophiyaa sanatti deebi'a gaaffiiti gaaffii. Itoophiyummaa fi Oromummaan waliif faallaa taasifnaani nuti immoo Oromummaa faallaa Itoophiyummaa taasifna. Dirqamneeti. Sana ka ittiin amma namni rakkachaa jiru. Numa warra sana maddisiiseetu har'a garagalee yaada biraa fidaa jira. Rakkisaa fakkaata. Seenaa tokkoon isiniif himu. Sagalee Itoophiyaa jedhamu kana wangeela keessaa dhufu macaafa qulqulluu keessaa. Nama fira kiyya tokko Shamsuddin Abdoo jedhamaa macaafa qulqulluu kana afaan Oromootti bifa haaraadhaan hiika. Bakka Itoophiyaa jedhamu hunda kush godhee hiika. Kana waldaa macaafa qulqulluu warra Itoophiyaatti dhiyeesse. Kun hin ta'u jedhanii. Itoophiyaadha malee kush hin hojjetu. Dubbiidhuma sana fudhateetu waldaa macaafa qulqulluu ka addunyaa dhaqe. Dhaqnaan qajeelaadha jedhanii. Itoophiyaan afaan Girikiiti. Kush afaan Ibraayisxiitti namni Hindii irraa jalqabee hamma Afrikaatti jiru kan ittiin beekamu. Hangafti immoo isa kush sana seenaa keessatti. Kanaaf kunu mataan isaa osoo barbaanne falammii seenuu dandeenya. Keenya moo kan keenya miti jennee tokko. Lammaffaa hamma ganna 50-60 duraatti biyyi har'a Itoophiyaa jedhamtee beekamti. Irra guddaa Abisiiniyaa jedhamtee beekamti. Gaazexaa yeroo sana bahan baran dubbisaan bahe waan biraa tokko
waan kibbaa Sudaan tokkoof jedhee maqaan isaa akka jirutti waan warri faranjii barreessu keessatti Abisiiniyaa. Itoophiyaa sirnaan kan isaan fudhatan gaafa Haayile Sillaaseen heera isaa ka hidga mangistii isaa ka 31 tume sanaa asi qofa. Sunis maqaa kanatu addunyaa irratti sababa qulqulluu sanaaf jaallatamaa ta'uusaa argan propagaandaa vaaliiuusaa arganiitu Itoophiyaa jechuu jalqaban. Isaan ofiin hin jedhan har'a gaafa achi garagalan Habashaanis waliin jedhu malee Itoophiyaa waliin jedhan. Kanaaf afaan akkuma Diimaan jedhee waa'ee maqaa kanaa falamii gurguddaas kaasuu dandeenya. Keenya mukaan keessaniiyyuu dubbii ta'uu danda'a. Naanna'ee maqaa feene kenninuuf. Yoo empire taateetti turte keenya miti. Empirummaan irraa haqamuu keessaa tokko immoo heera tumachuudha. Heera tumachuu sana keessa maqaan biyya kanaa maal jedhamuu danda'a? Wannoon duraa heericha keessa qalbiin duraa biyyi kun maqaan see maal jedhama? Eessaa amma eessaatti diriirti kanatu lafa kaa'a. Gaafa sanatti nuufi saboonni hafanii daboonni saboota hafanii hundaa'us wal falmine maqaa barbaanne itti baafachuu dandeenya yoo wajjin waan hin dandeenyu yoo jennu. Waan tooftaa kaafte irratti tooftaa hundatti fayyadamuu qabna. Ammatti garuu bilchaataa kanaan deemna jennee waan lafa keenya hin jiru. Hin danda'amullee waan tokko garuu nan jedha. Waan hin hojjenne dhiisuu qabna. Waan fi achis hin tarkaanfachiisu. Kabraa teessee yaaddee baafachuu qabda. Jijjiiruu qabda. Tigiroonni akkasuma dhufanii waggaa 20 kunoo biyya bulchan. Hamma 80moota keessatti Albaaniyaa akka keessaa turan. As garagalanii waan biraa fudhatanii ittiin dhufanii kunoo ganna hamma kana ittiin nu bulchan. Yaadadhuma Kamaal Galchuurraa maaltu adda sin godhaa isa jedhuun waan gabaabduu jedhee cufa. An sagantaa Jeneraal Kamaal Galchuun beeku. Dhugaa kan dubbimu. Waraqaa warra Habashaa baasan irraa kanan argee tokkummaa Itoophiyaa fudhate. Waan isaan baasan irraa kanaan isa faarsan. Ani sanaa wajjin rakkina qaba. Birhaanuu Naggaa kan biyya kana dhufee waan tokkummaa Itoophiyaa kana nakkaase. Ani sirraa yoo dhufe hin fudhadhu. Yoon ofii kiyya barbaadee garuu murteeffadhe maaliif ati lakki kana fudhattu malee yooti naan jedhe nan dida. Hiree murteeffannaa kiyya sarbite. Anatu ofii kiyya ragaa yoon barbaade. Malee akka kanatti jara keenyatti hin dhaqeenye. Daba. Nuti kanaaf tokkummaan Itoophiyaa hin jiru. Itoophiyaan mana hidhaa sabootaati. Jennee fudhan. Kana ka jeneraal amma kuwa qabutti kanatu adda nu taasisa. Qalbiiwwan hafanis kan inni hin tuqne kan nuti lafa keewwanne ni qabna. Akka amma jirutti ejjennaan kun dhaaba kamiinuu hammatamee ka jiru hundisaa wal ta'ee yaadonni lafa keenya kun dhaaba kamiinuu calaqqifamaa jiru. Galatooma. Ya gaaffii ishiin kaaste keessaa tokko ta'ee na fakkaata. Gartuulee maqaa Oromoo himatan hundaa'u akka isaan marii kana keessatti hirmaatan affeeramanii turan. Hundattuu xalaanis barreeffame. Silaahuu marii dhaqatti jiramu kottaatii jaarmiyaa seenaa namni jedhuun hin jiru. Mari'annee akkamitti qabsoo Oromoo bifa tokkoon gara tokkotti deemsifnaadha. Kanarraa kan ka'e waan maqaa Oromoo himatu hundattuu xalaanis itti barreeffame warri marii kana qindeessu namas itti godhanii nama hundaa'u quunnamaniiru jechuudha. Kanneen keessaa warri xalaan nu gahee itti yaada gaariidha jedhee deebii kennes jira. Kan xalaan nu gaheellee jedhinis jiru.
So eeggachaa dhuma jirraa garii irraa jechuudha. Gariin deebisaniiru gariin hin deebifne. Okay. Radio saya kena balban, nak lagi saya toko, mana jadi orang di semua orang film dok kena kita rubber namanya. Sabuk lagi, istri lapar rata, jadi jualan biar dibelega. Pasti film kita ti balat rakyat itu betul, karena kita nanti dua teman pasti balan rakyat itu lengan, karena sobai, karena polis sapi, polis sodu, kawan sobat itu, ramai akan mulai ramai ayat itu sodu, nunggu karena kita sabuk mereka itu, wan, mulai kamu. Karena itu orang menjadi baru ini berapa jalan itu berat kasih ini dan kebun murah kita aja nama kita kami dan ya ada kami kan le amat wali tinggal malfi baru malam sampai hak aku masa debit pura tak akan coba semua orang mau kan dawi ini mau kan majen ero sama seperti kira dan rekod hidup itu makan baru info dia itu inkolas Julek begitu. Amas dia senjata hiribre, terboni, ron pelas. Isaan jechuudha namoota guddaadha iddoo soorama isaanii itti baatullee yaaduu qaba. Hoggaa irraa fudhanna jennee gufatti galtee waan isaan namni aangoo agarsiisu jiru diduu qabsoo tana jiruu godhatee jira. Yoo achi irraa bu'ee waan nyaatu hin qabu leen dhugaan isaatti dubbata. Kanaaf kana gochuudhaaf namooti kun yoo aangoo isaanii irraa bu'an bakka isaan soorama itti baasu yaaduu qaba. Kana gochuudhaaf immoo komitii cimaa ijaaruu biyya alaa kana keessatti. So kana nuti yaanne nan tokko jiruu isaati irraa bu'uun so we have to think and lay kanaaf wal kabajuun barbaachisaadha. Abashaa laala nama shii softee Mandela maatii jedha. Gantuu nama jechuun walumaan beekne Mandela itti foto shoo yoo qabaatu biyyan ture. Nan beeka waan hin hojjete. So kanaaf please nama kenna kabajaa nama waa'ee nama dhuunfaa naan ta'ina. Obboleen tun kana godhee namoonni waa'ee yeroo mootummaa ce'umsaa hin beekne obboleen tun kana godhee hojjetaalee kana godhee ani hin beeku biyyi so waa'ee isaan irraa dhagee kan mataa'ee kanneen irra barreessanii nama salphisuun dogoggora guddaa yoo yaada qabatan yaada keessan fidaas kanaaf ammas jechuudha waan isin jedhu dargaggoonni akkasii irraa fuudha akka gaaffiitti jechuudha yeroo qabatannaa deebisanii maal godhaa jechuudha dargaggoonni akkasii irraa fuudhu maal barsiisa aalumaan dabarsummaa Oromoo keessatti waan akkana waan jirutti fakkaata. Dhagaa jechuun namoota naani arguu ta'e namootuma dur dhagaa tureedhaan mul'ee kan jiru. Kanaaf waan kana akka godhaa jechuudha. Kanaaf galtooma isin Oromoo akkanaa kuni dhabamuun isaa hagam aga Oromoo adda fageesse haga Noorwee kana dhufe waggaa 10 olii baay'ee arginee jirra rakkoo guddaa osoo waltajjiin akkanaa jiraate rakkoon silaan dhalatu jiru. Galatoomaa kan yeroo tun waan maraafidha. Wanni akkanaa uumamuu gaariidha. Yaanni keessanii
sirriitti ani yeroo tokko garaagarummaa hin arguu fakkeenyaaf qabxiidhaan torbaan isin nama keessan sun bilisummaan wanti addaan garaagarummaa argu tokko hin jiru. Garuu tooftaa jijjiirachuun dippiloomaat ta'uun barbaachisaadha. Yeroo haalaa fi yeroo itti fayyadamuun haala addunyaa amma wanni keessa turte kanaan yeroo waliin deemuun barbaachisaadha. Ani baay'ee gaariidha jedhee amanaa. Garuu wanni amma waltajjii kana of dura oofuudhaaf Oromoo ijaaruudhaaf waa hedduu gufuun hedduu isin qunnamuu yookaan isin qunnamuu mala jedhee yaada. Gufuu kana keessa fakkeenyaaf yeroo baay'ee onaa kana keessa jira. Onaatti wanni barreeffamuu isa argu riilii Oromoodhaaf akkana yaaduun baay'ee na gaddisiisa. Keessattuu maqaa keessan lamaan kaasanii yeroo hunda irratti wanni jedhan. An amma wanni an jechuu barbaadu akkamitti maqaa xureessaa kan haquu danda'amu takka. Maaliif wanni kun wanni impaaktii guddaa qaba wanni kanarratti. Hojii isin hojjettan kanarratti wanni gadi qabaa guddaa qaba. Kanaaf akkamitti akka waan kana maqaa xureessaa kana haquu danda'amu. Dhugaadha tokko waltajjii akkanatti bahuun illee maaliif waan dhugaa jiru himuun ani akkana ani waan akkasii ololaa oolsanii miti ani akkana jechuun waan guddaadha. Wanni an jechuu barbaadu dhugaadha isin warra qabsoo kan jalqabee keessatti miidhamtanii jirtanii fuula haarawaa Oromoon barbaadu kan akkamitti argamsiisuu dandeetta. Fakkeenyaaf dhaloota haarawaa genereeshinii dargaggoo akkamitti as keessa seensisuu dandeetta. Qabsoo kana oofuudhaaf Oromoo ijaaruudhaaf maqaa xureessaa san balleessamee akkaataa itti Oromoon tooranii kana keessatti seenuu danda'u. Akkuma reefu jettan Oromoo kana wanni jedhu kana abaaru malee kan biraan dhageenne kan jettan dhugaadha. Maaliif akka egartanii dhugaadha waltajjiin akkana jiraachuu dhabuun abaasa fidaa wal hubachuu dhabuun yeroo dheeraadhaa fi waltajjiirraa dhabamuu keessan duraan wayita Finfinnee fa'aa waggaa tokko waliin turre namni marti isin beekaa isin argaa waan isin jettan isin gaafachuu danda'a. Amma wal arguun rakkoo ta'e. Kanaaf waan jechuu barbaadu akkaataa itti Oromoo kan ijaaruudhaaf dhaloota haarawaa fuula haarawaa wanni kana keessatti makamuu danda'u irratti akkamitti hojjechuu tooftaan isin qabdan maaliif galatooma. Unko yaada isaarraas xiqqoo waltajjii keessan ilaalee kan dubbachuu barbaade kanaaf gaafa mariin kun waamamu manni kan inni hubachuu qabu jedhee yaada. Manas gaafachuu danda'u qabu isin duwwaa hunda. Mannis wal gaafachuu qabu. Mannis gaaffii isaaniin gaafatame kan ofii hubate immoo deebisuu qabu itti dabalate. Akkasitti waltajjii kana waan gochuu barbaadeedhaan manaafis laata silaa tokko kaasuu barbaade. Akkuma namoonni sila waan jaaldiimaan raadiyoo warra televizyiinii warra sanaa irratti kaase sana akkaataa isaan itti hubatan isaaniif gaaffii ture immoo deebii qabu kan deebiin isaan barreessuu jiran itti dabalanii deebisuu danda'u jechuudha. Obboleencoodhaan maaliif namni hin jibbu yoo jettee isa gaafatu waan deebisu hin qabu ta'a. Hin beeku utuu beekee silmaa ta'a. Nummoo hin beekna maaliif akka namni obboleencoo jibbu anaaf ati anaaf inni sun waan namni kan biraan nutti haasa'urraa isaanirra waa'ee isaanii jette waa'ee isaanii waa'ee isaanii ta'uu danda'a. Waan isaanii hin dubbanne namni nuyi waliin keenya walitti dubbachuu danda'a. Amma haalli jiru konfiraansii uumuu uummata Oromoo keessatti natti fakkaata. Yaada gurguddaan naqinaame waa bilisummaa sanas
Wahada wasana maali. Kita biyya bilisummaa keessa jira garuu maal godhaa jira. Nuti amma duuba bilisummaa arganne isa jedhu dandeenya. Lama akkuma obboleessi koo gaaffiilee baay'ee gaaffii nuti manni keessi gochuu qabnu gaaffii nuti hojjechuu qabnu isaaniif gaaffii ta'e. Isaan waraqata irratti marii nuu dhiyeessanii marii kana immoo yoo nuuf gale akkaataa itti hojii irratti hiikamus yaada sana dhiyeessuun kan kennu. Gaaffii dubbaa yommuu nuun galle ta'e gaaffii walumayyuu gaafachuun seera nama. Afaan ani haasa'u kan isaan amma afaan warra beekaa haasa'u. Waan siyaasa nuun galle wayitu jira waan bulchiinsa biyyaa kun waan dippiloomaasii addunyaa kun waan nama nuyi kanaa hin galtu beektu. Nuyiif wanti galu waan nuti warri lafaa haasa'u kana nu galu walitti haasa'u isa kana maddisiisu wanti guddaan. Lama obbolaa koo baay'eetu waan isaanii gaggaafatan anis immoo gaaffii mana keessaa sana maaliif manaaf laattanii manimee isa kanarratti dabalii deebisina maaliin jettanii isinii jechuudha. Mana keessaa namni deebii kana deebisuu danda'u yookaan yaada qabraa qabatu jedhaati asiis deebisaa deebii baay'ee namni hin argata isaa. Waan isanis maqaa xureessuudhaaf iyyuu hin argataa siin jedheeran maqaa xureessuu kan hambisu nuyi isaan irraa eeginaa jechuun godhu maqaa nama xuraa'uu isaatiif isaan sodaa isaan qaban ta'ee itti meeran isin sodaa namaan qabu waan dhugaa hojjedha itti amanu hojjedha waan ta'eef namni immoo dhugaa jibbu rukutuu danda'a yookaan ni jibbuu danda'a kan jedhan qabu. Amma isa sana hambisuudhaaf nuti immoo risoorsii isaan qaban sanatti dhimma bahuudhaaf hamma isaan jiranitti isa sana qabachuudhaaf nuti warri waliidhaa walii gallee akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu jala fuunee isaanirraa jechuudha. Walii keessan keessatti gaafa deebiidha. Yoo obboleettii namni jibbu isinii taasise maaliif obboleettii akka inni jibbu ni gaafadhaa deebii isaa chumatti deebisan isa kamiin jechuu barbaada. Ofii isaatti nagaa qabaachuu qaba. Namni as jiru hundumtuu nagaa walitti hima. Nagaa waaqatu waliin fuudha. Haga nuti yaannu haga funyaanii fi afaan yoo ta'e funyaan haga sitti yaannu. Haga biyyaatti haga nagaan qabu. Namni tokko nagaa qabaachuu qaba waa'ee nama biraa dubbachuurra waa'ee biyyaa dubbachuurra mataan isaatu nagaa qabaachuu qaba. Nagaan qabu. Kanaafuu namni du'ee walawwaadhoo afooshaa wayii sadiin afuriin qabaanne malee kan walitti hin akka diinaatti bal'aa. Kanaaf ani mariin kun biyyatti galuu jaarmee addaa dhaabuu maal isa jedhu miti yaanni kun. Namummaan walitti dhufee wadargee waliin haasa'uun hafuura nagaa ta'e waliin haasa'ee adda ba'uun kun mataan isaatu qabsoo guddaadhaan jedhan fi waan guddaadha fi kiyyaa akka laalu. Maaliif namoonni kaleessa beekutu funyaan natti fuufee darba. Inaaba warra illolleen warratti hin barreessine maqaa isaa hin ta'u. Homaan goone nama kana garuu manaa'oon ba'u an Oromoodhaa waa'ee mirga kiyya falmachuu fedha. Mirga Oromoo ta'e mirguun kiyya falmachuudhaaf. Kanaaf biyya kiyya jaaladha. Lammii qaba. Lammii sana keessaa kan hin ba'e rakkannaani malee eenyumtuu biyyatti deebi'ee obboleettii kiyya toonqii abbaa kiyya dhaqee argee hedduun gamma namni hundumtuu kana qaba hawwii kana qaba. Dirqama ofii keenya ofirra keenya malee namuuf nurra kaa'ee keenya. Kanaaf waa'ee biyyaa haasa'uudha fi waa'ee uummata Oromoo haasa'uu keenya dura akka nam tokkootti nagaa qabaachuu namni nagaa hin qabne immoo maatii isaatii nagaan kennu ollaadhaa nagaan kennu ganda jiru hundaafuu nagaan kennu. Ofii keenya nagaa ofii haa uumnu dura. Yoo nagaan jiraate kan biraatti yaadna. Kanaaf akka jirrutti akkuma wal beenu biyya kana as keessa magaalaa kana keessa jirrullee nagaa walitti hin qabu. Namuu ija hamaadhaan wallaale. Summii kun eessaa dhufaa? Inni waggaa 3 dura immoo fuuldura yaadadha. Wayyaaneen miliyoona 70 Awurooppaatti dhangalaasaa jirti isa jedhu dhagaatu. Maaliin gochuudha? Namni kunoo baqatee jira. Maaliin goote?
Kanaafuu hawaii tiraanspoortiin irra jedhama. Baasii naannoo keessa nama dhibbaa ulfaate ta'a yeroo ta'u. Shofeerri tokkuma fuulallee nan beekan maqaallee nan beekanu namni yaabbataan bu'u jechuun inni kaan rimoorkii waan mattaran fuudhee deemaa. Kanaaf nama kana oofuun beenu dubbii kana nama oofuu namummaa wajjibbisiisu jaarmiyaan diiggachuun waraanni diiggachuun jaarmiyaa addaan faca'uun sana bira darbee hawaasni osloollee amma nama tokko harka jiran nama 3-4 harka jiran waggaa meeqa 5-6 namni walitti dhufu sunillee diiggata nagaa dhabuudha kun nagaa walitti dhabuudha marii wal mari'achuun fuula wal dura taa'anii afaan hafuura nagaadha waliin haasa'uun qalbii horatanii nagaan waliin jedhanii nama yeroo dheeraa wal beekanii wal dubbisanii addaan ba'uun ana ofiin kiyyaa kun waan guddaa tokkoon jedha. Isin marii kana keessattuu argattanii jaarmiyaa biraan yoo dhaabbattan jabaadhaa galaa jabaadhaa karaan argamnaa itti hafuun warri immoo qabsoo hidhannoodhaan hin deemne jedhullee ana ofii kiyyaa isaaniillee kabajaa qaba warrallee karaa kana hin deemne jedhullee waan dura dhaabbadhuuf hin qabu. Mirga isaanii akka mirga qabu. Borullee Oromiyaan obilisoomtellee warrarra wal dhabuuf wal jibbullee paarlaamaa tokko keessa taa'ee uummata isaatii bu'aa buusuuf malee ati opiidoo turte ati akkas turte ati kaleessa galte jedhee nama wal dhabulatti fakkaata. Kanallee haa ilaallu. Nama amaaraa tokko sirba isaa tokko yaadadha. Bara 1969 walgahii tokko ture ambaasaadar tiyaatiritti Geetaa Masaay Abbabee jedhama isaa sirbu. Qireenaa bisiluu abroo sittaammas qiree isaa bisil ይበስላል አለኝ ሁኩማ ሰዓት nama sadii tasgira buna akaa'oo jira namni shanalawatti dabalame jiidhaa sana miicanii itti dabalame toonni sun bilchaati inni sun bilchaateera dheedhiin hoo dhufee otoo sun hin qoodin ni kaan gubata jechuudha. Qabsoon namni itti deemaa jiru dammaqinsi itti wal qabnu wal qixa miti. Kanaafuu namni ofitti aaruu danda'a jireenya isaa dhabee hiriyoota keenya meeqa dhabneerraa. Ani fi jalli malee kan beeknu ijoolleen biraa kuftee jira. Ijoolleen maastarsi isaanii hojjetan iddoo itti kufanillee dhabne haadha hir'atantu jiru jechuudha. Ani ofii kiyyaa kan hin beeku kan waliin jiran jechuudha. Kun hundumtuu dantaa Oromootiif malee dantaa mataa isaaniitiif miti. Hayaannu nama meeqa dhabne. Mee daqiiqaa tokkollee ol jennee haa yaadannu kan jedhullee hin jiru. Kunuu nagaa dhabuudha namuu. Yoo teenyee wal mariin jiraate garuu hafuura gaariidhaan kabajaadhaan waliin haasa'an warreen kaan illee fakkii ta'a. Ani gaafii hin qabu yaadni kennachuudhaaf galatooma. Ani jechuun yaaddoo tokkoo fi gartee jechuun yaada waan nama jajjabeessu wanneen gartee darban keessaa jechuu barbaada. Yaaddoo biyyaallee bifa tokko kakkaasanii suuraa gartee namoonni inni sun maali jaalleen tokko akka jedhanitti gaafa ati bilisummaa Oromoo hundeessinu waggaa 3 irratti mari'annee jedhan. Ammas gartee yeroo dheeraa gartee duraa fudhataman fudhatuun dhabuu jedhan amma sagaa jechuun 8 deemee jira mariin kun. Kanaaf kana keessatti wanni kun osoo gara tokkotti gartee hin bahini addunyaan baay'ee akka ariifachiisan gartee jijjiiramu jira jechuudha. Isuma garuu kana mallas haganatti gartee waan namni gartee jechuun namni yaadan jiru tilmaama kenna ala waan nu yaadu fi wanni jechuun addunyaa gubbaatti ofii wanni waan yaadu adda adda. Kanaaf haadhuma ka'aati kana godha kana haalabsinu jechuu kiyyaa miti garuu umrii keessan kana keessatti jireenya akka darbu arguun jirra. Kanaaf gartee jechuun tiraanziishinii kana jechuun namatti gartee dabarsuu kunuun gartee jaarmaa kanas gartee sirna itti godhu bifa itti godhu maqaa itti godhu dirqama keessa qofa jechuun miti kan kenna hundaa garuu akka tokkotti gartee yoo itti ariifatan gartee gaariidha jechuu barbaachisan tokko kan biraa immoo jechuun salphina keessa turre keessa waan dandamalan xiqqoo gartee caalalla waan jabanataa dhufaa jiru natti fakkaata. Abaaboo 5-6 hoggana hayyuulee 5-6 sanii fi
Jarmen Oromoo kun kan maqaa beeknu kan beekne iyyuu gartee lakkoofsa qabu waan jedhe kana wanna na jechisiise gaafa du'a mala san irratti tokkoffaa gaafii deebee jaallee iddoo gartee yoo kenna sana namni biraa akka biraatti gartee ilaalu mala waan ofii dhagahee fi uummanni biyyaa gartee qabatamaadhaan nama dhagahee fi haala biyyaa immoo namni biyyaa gartee nama achi dhufee waan dhagahee waan qabatamaa gartee qabna jechuudha. Kuni propaganda achitti hagas ajjenne achitti hagas lafa keenya boroo akkas taanaan jechuu qabatama. Ifa ta'utu gartee gaariidha jechuun waan gammachiisa waan guddaa. Jechuun osoo mariin kun gartee jalqabini suni ta'uu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Kabiraayi gaafa mallas du'etti ibsa baafame san irratti ibsi barreeffame san irratti namoonni sanarruma jalqabaa sana irraa gartee wanta godhaniiti kunoo warra gartee sanaaf taaziyaa uummata Oromoo fiixaa jiruuf wanta godhanii jedhaniiti akkaataa jechuun maqaa namaa xureessii baran sanatti akkasitti hiikkatanii ta'uu ta'an garuu kontentii isaa guutuu gartee yoo waan namni gartee biyya ijaaru namni biyyaa jechuu qabu jechuun namni karaa irratti waliin dabsuuf malas baru ta'e namni maal gartee jiru nama kaajjeessa moo waaqa malee nuyi waan argina darbeessee jiru ittiin dhaadan sanaa jechuun akkas ta'uu gartee qabaa sun jechuun jaarmoota keenya biraas warra gartee hin jiran maquma abaa'ootiin waan isaan barreessanii intarvii isaanillee garra jechuun sammuu keenya yoo kana gartee jechuun cuunfinee ilaalle yoo dubbifne maal jechuun kan hundayyuu gartee jechuun namni hoggana tokko uummata kana hogganu waan inni barreessu waan inni dubbatu achirraa kaanee waa wanta ta'uu dandeenya jechuun silaa salphanni alatti waamne sun jechi sana gochuu waan guddaadha. Karaa biraatti nuyi gama sanatti intervii aljaziiraa irratti jaaldiimaan afaan arabaatiin gaafatan Frankfurt irraa jedhanii wanta jiran hordofee deeqaa gabaabaadha. Kuni osoo Oromoon hin jiraatin Oromii kun gartee uumamin jaaldiimaan eessaa gartee wanta ta'aa waraqaa sun isaa barreeffame. Gargalma sana ammoo Hasan Hussein afaan Ingiliziitiin hin dhaga'ee Poliseen Naqaasifaatu dhaga'ee jechuun kana bada daandii addunyaa ta durnu beekan irratti gartee jarri kun deebisuuf jiranii abdiin achi hortee jechuudha. Kan akkasitti ilaalle ammallee jechuun kana qofa faarsinee darbuu miti waa'ee miidiyaa kana ammas akka jalqabdan kanaan kaga dandeenye jechuun ammiseessa keetii si jaalleen diimaa faarsaa jiraadhaa miti haga meenu walitti simaa walis abdataa waallee godhaa akkasitti yoo jiraanne haala gaarii jirtanii jajjabaadha jechuudha fayyadamu.